namoonni baay'een keessan social media kanarraa akka jirtan kallattii ittiin hattuun uummata baay'ee yookaanis immoo namoota baay'ee dogoggorsaa jirtu muraasa wal faana ilaallaa waan beekuuf waan nama mudatirraan isinitti hima jechuudha. Kallattii ittiin namoonni baay'een hatamaa jiranii Facebook irrattidha. Facebook irratti akkamittiin hatamtu yoo jenne namni tokko profile picture dubaraa irra godhate yookaanis immoo profile picture dhiiraa irra godhate nama Kanaadaa jiru yookaanis immoo nama Ameerikaa jiru fakkaate isin dubbisa isin dubbistu jechuudha. Sana booddee otuma wal faana haasoftanii inni dhiiraa tokko shamarri sun bareedduudha yoo ta'e gara gaa'ilaatti yookaanis immoo hariiroo jaalalaa keessa gaafanni galuu barbaadu intalli sun silumayyuu fake accountii dhagatii ta'eef kan isheen bantee jirtu tole jettiini jechuudha. Garraammiin koo tole gaafa isheen jettu hin gammadaa jechuudha. Eenyu intalli kun maalidha kan jedhu yoo suura naa ergi jette suura si ergiti. Maaliifi suurri sun kan ishee miti garuu namni profile picture namarra godhate sun namni sun eenyu akka ta'e FB akkamii akka fayyadamu sirriitti bareechee beeka eessa akka inni jiru sirriitti bareechee beeka gaafati suura naa ergettuuni profaayilii namichaa jala galee dhaqee suura haaraa tokko daawunloodii godhee deebisee si ergaa jechuudha. Waaw ishumadha jettee ati itti amanteettaa jechuudha. Sana booddee utuma wal faana haasoftaniiti maal siin jetti obboleessa kiyya maaloo obbo haadha kiyyatu baay'ee na jalaa dhukkubsate hospitaala ciisaa jira yookaanis immoo obboleessa kiyyatu na jalaa dhukkubsate hospitaala ciisaa jira maaloo birriin muraasa naa ergisaan immoo amma birriin naa bahaa hin jiru yookaanis immoo sisteemni erguuf na rakkise yookaanis immoo miindaa hin fudhatiin hin jira kallattii garagaraa jedhanii si gooyomsuu jechuudha. Ati dhuguma seetaa jechuudha yeroo sana akkaataa isaan itti si gooyomsan dhugaa sitti fakkaataa jechuudha. Inna gaafa sana haadhi kiyya du'uuf jechaa jirti minaamin jedhanii sitti himu maal si gargaaru yoo tetteeni maallaqa birrii 10,000 isaa ta'u 5,000 isaa ta'u maaloo akkaawuntii siin ergaa kan obboleessa kootii haadha koo irratti ergita ammittiin haa yaalamtu ani immoo sa'aatii 24 gidduutti birrii kee deebiseen sii galchaa dhalasaa wajjiniin jedhu. Waaw biyya doolaaraa jirti jettee gatii gammadduu bate birri 5,000 isheen si gaafatte waa tokko iyyuu sitti hin fakkaatu gammachuutiin guutamtee erguu barbaaddaa jechuudha. Gaafa ergitu garuu yeroo masana FB'n kees bilookii ta'a yeroo masana hariiroo natti nama sana faana qabdus gargar cita birrii keessan argattu jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti siin erga yoo jette sa'aatii 24 keessatti bilookii jala galtaa jechuudha. Kanaaf iyyuu namni tokko Facebookiitiin dubara fakkaatee yoo sin dubbise dhiira fakkaatee yoo sin dubbise suuras yoo sinitti ergee hariiroo jaalalaa keessa gaafa galtan birrii ergi haadha koo dhukkubaa jira yookaan obboleessa koo dhukkubaa jira yoo jedhe dogoggoradha jechuudha. Gowwoomfamaa jirtaa jechuudha. Idduma sanatti dhaabadhuuti bilookii godhee jechuudha. Too bilookiin ta'in namoonni baay'een kallattii kanaatiin nyaatamtaniitu jechuudha. Lammaffaa ammas namumti biyya alaa jiru tokko akkaataa tiitiin isin hatuu danda'u nama biyya alaa jiru fakkeessee feek akkaawuntiitiin gara biyya kanaatitti piroosesii siin godhaa. Atamma fakkeenyaaf Kanaadaa jira yookaan immoo Ameerikaa jira namichi sun yoo ta'e akkamittiin na fudhachuu dandeessa yookaanis immoo akkamittiin gara biyya sanaan dhufuu danda'a itti gaafattamanii namni hundumtuu fedhii qaba gatii ta'eef yeroo sana maal si jedha salphaadha kun ikkoo naman beekuun qaba kaampaaniin keessatti sira maduu qaba kanaaf iyyuu piroosesii isaa siin xumursiisa'anii ati birrii qopheessiidha. Achi booddee waa Ameerikaan naqa yookaan Kanaadaa naqattee birrii kee kiiwuu gooteetti argita yeroo sana bilook waa lama sanitti meeraa jechuudha. Kanaaf iyyuu kallattii kanaatiin of eeggadha. Inni sadaffaa ammas onlaayinii kanarraa kallattiin nuti ittiin hatamuu dandeenyu maalidha yoo jenne namni tokko biyya alaa jiraata jechuudha. Biyya alaa jiraate otuma si faana haasa'uuti baay'een si jaalladhe siin jedha jechuudha. Baay'een si jaalladhe jedhee si faana riileeshinii obbolummaamaan baay'ee nama sitti dhiyaate sitti fakkaate haasa'a jechuudha. Achi booddee otuma si wal faana haasoftaniiti ji'oota muraasa booda yookaanis immoo ji'uma tokko keessatti maal kennaa wayii siin erga maaloo siin jedha. Achi booddee kennaa tolaa jibbitaaree tolee taanii ati. Sana booddee kunoo ila kun moobaayiliidha. Moobaayilii iPhone Pro Maxidha. Inni kun warqii mormaatii. Inni kun laapitooppiidha. Inni kun shittoo gatii jabeessadha jedhee hunduma isaa qodoota ashageetu suura kaasee sitti ergaa jechuudha biyya alaa jira gatii ta'eef. Achi booddee ati dhugumuma seetaa jechuudha. Maaltu si dhamaase maaloo iPhone kana maal goota warqii kana maal goota maaloo shittoo akkasii kana maaliif ergita jettaa jechuudha. Ati gaan ogdaafi inni garuu waan ilaallate tokko qabaa jechuudha. Qodoota kana hunduma isaa kanan si ergu seeraan alagatii ta'ee fi karaa kaargoo seenuu hin danda'u. Namattan si ergaa namni sun immoo si bilbilaa kanaaf iyyuu gaafa namichi si bilbilu qodaa kana dhaqii fudhadhuudha. Atamma qodaa ashagame argiteetta nama faana haasa'aa jiru
jirtu argiteetta jechuudha. Baay'ee si amansiisa wantichi jechuudha. Achi booddee tole bakka itti birriin injibbitu gadi ta'eef ergeera kunoo amman si bilbilamaa siin jedhaa jechuudha. Guyyaa lama booddee bilbilli biyya keessaa si bilbilama. Heloo abaluu jedhamtaa bilbilli kee akkasidha waan adreesii kee hunduma isaa irra kaa'ee ashaganne gaafa ashagochuudha. Achi booddee eeyyee jettaanii ati jechuudha. Qodaan akkasii kan biyya biraarraa si ergameera gaafa siin jedhan gammachuu isaa of hin beektoti. Isuma dhugumaa ergee jettee gatii yaaddu naa ergamee ture jettaa jechuudha gammachuu keessa galtee. Achi booddee nu qaqqabee jira qodaan kee kun karaa seeraan alaa gumurukii yookaanis immoo qaraxa tonkutiin gatii galee fi birrii hamma kanaa akkaawuntii nuti si erginu irra galchiiti. Achi booddee gaafa dhuftu immoo birrii hamma kanaa qabattee dhufta sana booddee qodaa kee fudhattaa jedhuun jechuudha. Dursanii maal gaafatu jechuudha akkaawuntiin nuti si erginu irra birrii galchii. Maaliif ishee biyya alaarraa naa ergamee miti maaliif ani birrii galcha hooti jette qaraxa malee galee karaa seeraan alaa galee gatii ta'ee fi nun immoo nama sana faana gatii wal beeknuuf hojii akkasii hojjenna. Kanaaf iyyuu birrii amma kanaa galchuu qabdaa gaafa siin jedhan atamma iPhonein tokko birrii meeqa laaptooppiin tokko birrii meeqa warqiin diyaamendiin achi keessa jiru birrii meeqa kan jedhu yaadda malee waa'ee birrii erguu keessana yaaddu jechuudha. Gammachuutiin guutamtee birrii itti ergite jechuudha. Yeroo masana bilbila kee block ofirraa jechuudha. Qodaan si ergame sumuuniin hin jiru jechuudha. Namichi akkasiin jechaa ture sun biyyuma keessa jiraata. Feekiidha jechuudha. Feek akkaawuntiidha jechuudha. Namichis bilookii si godhaa jechuudha ergati. Birrii sana ergitee booddee jechuudha. Kuni kallattiittiin namoonni onlaayinii irraa ittiin dogoggoranidha jechuudha. Inni arfaffaa kallattiin namni ittiin si dogoggorsuu danda'u yookaanis immoo maallaqa sirraa nyaachuu danda'u maalidha? Faranjii fakkaatee si dubbisa haay siirsiin jedha jechuudha gaafuma si dubbisu. Achi booddee kaampaanii akkasii keessaa yookaan kookaa-kollaa kaampaaniin hoogganaa yookaan kaampaanii akkasiin qabaa siin jedhee ol si baraa jechuudha. Gara kaampaanii koo keessatti hojjetaa ta'uu ni barbaadda yoo ta'e minaamin siin jedhaa jechuudha. Maqaa faranjiitiin namni si dubbisu tokko iyyuu faranjii miti sitti ni maani. Anna sana booddee tole gaafati jettu paaswoordii akkasii ergii maalii akkasii ergisiin jedha. Feesbuukii kee maalii isaa ergi gaafanni siin jedhu kooddiin sii galu jira kooddii sana ergi gaafanni siin jedhu ittiin ergiin. FB kee haa gochaa jira jechuudha namni sun faranjii otoo hin taane nama biyya keessaati la nama biyya keessaatu si gooyomsa malee faranjii miti jechuudha. FB kee kan inni haak ta'e argita jechuudha. Kaampaaniitti namni si qaxaruuf karaa onlaayinii si gaafatu tokkollee hin jiru jechuudha. Inni dhumaa kallattiittiin hanni gaggeeffamaa jiru safarii koomii yookaanis immoo teelee fakkaatanii namoonni kanadha kana koomentii irratti kana barreessaa maxxansa kana sheerii godhaa kana immoo kana godhaa achi booddee ni badhaafamtuu laapitooppii baajaajii minaamin jedhanii waan badhaasa fakkeessanii waan ta'e tokko maxxansu jechuudha. Ati dhuguma seetee dorgommii sana dorgomta sana booddee akkatti bilbila kee akkatti mo'attetti bilbila kee si gaafatu jechuudha karaa feesbuukii. Achi booddee ati bilbila kee ergitaa fi gaafati bilbila kee ergituu fi badhaasa kana mo'attetta kanaaf iyyuu dursitee birrii amma kanaa galchuu qabda gatii ta'ee fi birrii amma kanaa dursii galchisiin jedhu dursitee ati dhuguma badhaasa sana nan mo'adhe jettee yookaanis immoo safarii koomiidha yookaan dhaabbata beekamaadha wati jettee birrii kee irratti xap goota yeroo sana bilookii taataa jechuudha achirraas birrii kee argattu jechuudha. Kallattii biraatiin immoo kallattii namoonni baay'een ittiin hatamaa turanii fi har'allee ittiin hatamaa jiranii moobaayil baankingii irrattidha jechuudha. Isteeppiin nuti siin jennutti paaswoordii keessan isiniif haaressuu barbaanna. Kanaaf iyyuu isteeppiin nuti siin jennu kana hordofaa jedhanii bilbila sitti bilbiluu achi booddee waan akkasii ta'e eeyyee jettaati kooddiin akkasii galee eeyyee jettaati ishi kana kee nutti himi jedhu wantoota si gaafatan sanaatiin otoo ati hin beekin birrii gara akkaawuntii isaaniitti naanneffatu jechuudha. Kanaaf iyyuu baankii irraas haa ta'u maal irraas haa ta'u wanti isaan si bilbilanii si gaafatan tokkollee hin jiru lakkoofsa piinii moobaayil baankingii kee yeroo si gaafatanis hin qabanii jechuudha. Kanaaf iyyuu kallattiin kun hundumti kallattii namoonni baay'een ittiin hatamaa jirudha. Namoonni sagalee kana dhaggeeffatanii fi namoonni viidiyoo kana dhaggeeffatan obboloota keessan baay'eetu kallattii kanaan gowwoomfamaa jira dogoggoraa jira. Please share waliif godhaa yaada kana waliin gahaa isiniin jechuun barbaada hattuurraa of eeggadhaa feesbuukii keessan eeggadhaa thank you galatoomaa waan dhaggeeffataniif.